Nagaanii fi araarrii jaalallii fi tokkummaan hafuura qulqulluu nagaan gooftaa keenyaa hunduma keessaniif haa baay'atu. Kabajamuuf jaalatamuu obboloota koo fuuraa hordoftoota chaanel Buzeetuu Bee jedhu jalatti argamtanii biyya keessaaf alaa hidduma jirtanitti nagaan Waaqayyoo inni haalli hin daangessine isin wajjiniin isiniif lafa jirtanitti haa ta'u. Akkam jirtu nagaa keessanii fayyaadhaa. Anis obboleettiin keessan hafuuraa haala jiraadhu hundumaa keessatti Waaqayyoon gargaaramee nagaa kooti. Nagaa koof nagaa keessan inni ta'ee Waaqayyo gooftaan bara baraan haa eebbifamu. Baga waan hundumaa keessatti gargaaramtanii harki Waaqayyoo isin wajjiniin ta'ee nama yeroo kanaa taatanii. Egaa Waaqayyoo inni nagaan isaa dhaabbataa ta'e inni nagaan isaa biyya lafaarraa adda ta'ee bara baraan haa eebbifamu. Nagaan Waaqayyoo haala mijatuuf hin mijanneen hin daangeffamu nagaa dhaabbataadha. Nagaan biyya lafaa haalaan daangeffamaa yeroof nama gammachiisee yeroof nama gaddisiisaa argachuuf dhabuu irratti hundaa'a. Nagaan inni kan Waaqayyoo garuu homaa irratti hin hundaa'u nagaa dhaabbataadha. Nagaa bara baraatii. Nagaan keessan ammayyuu nagaa isa waaqarraa maddee nagaa dhaabbataa haa ta'u. Ameen. Nagaa keessanitti haalli hin bu'iin, nagaa keessanitti barri hin bu'iin, nagaa keessanitti argachuuf dhabuun hin bu'iini. Nagaa dhaabbataan hafuura keessaniif haa baay'atu. Ameen. Tole egaa hordoftoota jaallatamoota chaanel YouTube koo akkam jirtu nagaadha miti. Egaa baay'ee akkanas hin jaalladhuuf isin kabaju ni beektu. Akkasumallee na jajjabeessaa laayikiif koomentiin sabiskiraayibiin na bukkee dhaabbachaa kan jirtan eebbifamaa. Maatii haaraan har'a dhuftanillee Waaqayyoo isin haa eebbisu. Please maatii naaf ta'a sabiskiraayibii fi laayikii gochuun yaada qabdan immoo koomentii jala naaf kaa'uun hiriyoota keessaniif illee sheer gootanii maatii naaf dabaluun na jajjabeessaa isinin jechuutan jaalladha. Gooftaan isin haa eebbisu. Warri kana dura sabiskiraayibii naaf gootanii turtan immoo sabiskiraayibii keessan ol kan jetturra kaawwadhaa. Namni ol kan jedhurra kaawwate nama muraasadha. Yoo kana hin taane viidiyoo haaraan dafee isin bira ga'uu hin danda'u jechuudha. Ol kan jedhurra yoo kaawwattan viidiyoon koo inni kana duraas haaraan kana booda dhufus dafee ni isin dhaqqaba. Kanaafiyyuu please sabiskiraayibii keessan irra deebi'aa tuqaatii ol kan jetturra jiraachuusaa mirkaneessaa isiniin jechuun jaalladha. Sababii kana gootaniif gatiin isin baastan hin jiru. Jaalala waliif qabnuuf yoo ta'e malee. Viidiyoo kiyyas immoo amma dhumaatti dhaggeeffadhaa. Aniyyuu viidiyoo dheeraa isin nuffisiisu hin waraabuuti. Amma danda'ametti hamma dhumaatti dhaggeeffadhaa. Laayik kan jettu immoo quba keessanitti buusaa. Mallattoo laayikiitti buuftu malee quba keessan qubni nama kamiyyuu akka hin cinne akka gadi hin baasne ni beektu. Waaqayyo isin haa eebbisu. Egaa yeroo tokko immoo waa nama kufalchiisullee yoo dubbanne malee wal gaddisiisuudhaaf mitiin isiniin jedha yoon kana jedhusi Waaqayyo immoo isin haa eebbisuuti. Guyyaa har'aa immoo Waaqayyo na gargaare walaloo gabaabduu ishee qabadhee isin gidduutti argameera. Walaloon kiyyas immoo isa nu gargaare Waaqayyoon kan galateeffatudha. Waaqayyo keenya inni gaariin, inni qulqulluun, inni jiraataanii galata malee homaa nurraa hin fedhu. Kan inni nuuf godhe oolmaanii tokko lama jedhamee faarfachamuun walaleeffamuun kadhatamuudhaan kan nurraa ba'u miti. Haa ta'uyyuu malee amma dandeenyuu fi amma beeknu yeroo qabnutti fayyadamnee Waaqayyo isa nu gargaare isa nu jaallate kana galateeffanna. Galata malee homaa nurraa hin fedhu inni. Maqaan Waaqayyo keenyaa eebbifamu. Namni akka oolmaa namaaf ooletti oolmaan isaa waan ittiin deebi'u ni jira. Nama tokkorraa qarshii liqeeffatanii qarshii isaa deebisuuf. Waaqayyoof garuu wanta inni nuuf godheef wanti nuti deebisnu hin jiru. Otoo kan gatii namarraa barbaadu ta'ee nuti waan deebisnuuf hin qabnu. Dadhaboonni fi cubbamoonni kuni garuu inni nu jaallate galatuma nurraa fedha. Kan Waaqa galateeffatu immoo warra jirudha malee warra du'e miti.
ati namni jiraattee waaqayyo nan jiraadhe kan jettu waaqayyo galateeffadhu. Ameen. Kan si jiraachiseef kan na jiraachiseef waaqayyo isa akka galateeffannuufi. Maalee warri du'e ekeraan ka'e waaqan galateeffatu. Amma lafa kana gubbaarra jirtutti waaqayyo galateeffadhu. Fedha isaas yoo ta'e gaafa mootummaa isaa deemne ergamoota isaa wajjin isa galateeffanna. Lafa kana gubbaarratti immoo kan isa galateeffatu nudha. Maqaan isaa haa eebbifamu. Kanaaf mata dureen walaloo koos akkas jedha. Siifan qaba galataa jedha. Eenyuuf qabda galataati? Waaqayyoodhaaf qabda galata. Waan biraa innoo sirraan fedhu galata yoo dhabde maal dhiyeessitaaf waaqayyoodha? Hin dhabiin galata. Ameen. Waan kam keessa yoo jiraadhu qabaadhus dhabis rakkadhus dhukkubsadhus maal jedhi waaqayyoof galata hin dhabiin. Maaf jennaan sababni jiraannee arra ga'uu keenya waaqayyoodha. Ameen. Lafa dadhabnetti humna keenya kan ta'e, lafa cabnetti kan nu wallaanee, lafa bannee namaan barbaachan argannetti waaqayyoodha kan barbaade nu argee maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu. Innuu dadhaboota kana gargaaree galataa fi kan nu dhaabe maaliidhaaf galata waaqatti waaqanna nuti? Waan guddaa galata caalu maal waaqaaf dhiyeessuudhaaf silaa innoo nurraan fedhu kan biraa kottaa galata keenya guddaa goonee waaqaaf dhiyeessina. Maqaan Yesuus haa eebbifamu. Mee gara walaloo kootti waliin haa dabarru. Siifan qaba galataa. Siifan qaba galataa gooftaa koolmaan kee narratti baay'ataa. Warra sitti koluu galaniif abdii bara baraa taata. Warra sitti koluu galaniif abdii bara baraa taata. Afaan irra qofa miti keessa garaa guutuu oolmaa kee dubbataa. Ati gaariidha gaarummaan kees bara baraan jiraata. Ati gaariidha gaarummaan kees bara baraan jiraata. Galmee du'aa narraa cuftee jireenyaaf na taasistee isa badii koo labsu diina afaan qabachiiftee kiyyoof aguraa isaanii mo'ichaan irra na dabarsitee na wajjin jiraachuu kee ragaan itti mul'iftee na wajjin jiraachuu kee ragaan itti mul'iftee. Yaadee tilmaamee karooree bu'aa ba'ee baay'ee yaalee na dhaqqabuu hin dandeenye diinni koo akkasumaan jooree. Baay'ee dadhabee waa'ee koo falkanii guyyaa dhamaatii qofa ta'eem yaadni diina kiyyaa. Baay'ee dadhabee waa'ee koo falkanii guyyaa dhamaatii qofa ta'e yaadni diina kiyyaa. Dhamaatii qofa ta'eem yaadni diina kiyyaa. Na argachuu hin dandeenye Yesuus abbaa kiyyaa narraa hadda hin ba'u na eegaa lakaniif guyyaa yeroo hundumaa duwwaadha karoorri diina kiyyaa. Mo'ichaan na wajjin ta'eera Yesuus gooftaan kiyyaa. Mo'ichaan na wajjin ta'eera Yesuus gooftaan kiyyaa. Gaafan taa'ee yaadu akkaataa na gargaaruu kee inni baay'eedha narra danoomee olmaan kee deebisuufis kan kee injiru kan baasu gatii kee kan kee galatuma. Gooftaa gatiin gaarummaa kee kan kee galatumaa gooftaa gatii gaarummaan kee. Ati waan na gargaarteef jiraadhee ta'eera nama har'aa bu'aa dhiiga keetiin jiraadhee hafee du'arraa. Ati waan na gargaarteef jiraadheen ta'e nama har'aa bu'aa dhiiga keetiin jiraadheen hafeera du'arraa. Bu'aan dhiiga keetii jiraadhee hafeera du'arraa. Jireenya bara baraa qabaa abdatamee achol waaqarraa. Yaaddoof yeelloo salphinni du'a bara baraa. Gooftaa koo karaa kee narraa cufameera. Yaaddoof yeelloo salphinniif du'i bara baraa. Gooftaa koo karaa kee narraa cufameera. Si biraa jireenya bara baraa abdatameera. Deebitee dhufuu kee ammas eegaan jira. Deebitee dhufuu kee ammas eegaan jira. Waaqayyo sinaa eebbisu. Yesuus deebi'ee dhufaa jabaadhaa dammaqaa.